akkamoltanii baga nagaa walagar ani lallaba guddaa lallabootuun tani waan gabaabtu tokko dhabbee qarrana jirtiifani akka carraa isin argadheen dubbadha jedheetaniin Finfinnee keessatti 85 qabeetaniin afaan Oromootiin tiyaatirii qopheessaa ture dhaqee balbala ga'ee turkutee na deebisaa amma tiyaatirii tokko qopheessee asitti naannoo kanatti isinittan tola agarsiisa jedhee gaafan qophaa'u gufuu ta'ee nafee akkuma ta'u ta'ee taniin Oromiyaa keessa darbee karaa Walisoo kan agarsiise karaa Salaalee agarsiise karaa Ba'aa agarsiiseera carraa tokko argadheetaniin barattoonni waan guddaa na gaafatu ani gaafii sana deebisuu hin dandeenye garuu kan irratti walii galuu hin jirra kan walitti galuu hin jira amma naamee kan ijji keenya wal arge mee waaqa tokkicha ol jedhaatiin haa galateeffadhaa waan dhufaanaa ta'u dhalataan guddatu biitti kan dhalataan kan biyya isaatii haa ta'u dhalataan ofaa beeku jiraadhaa guddadhaa mee nama kanaan jiraadhu jedhaan waan gabaabaa tokko kanaan dubbachuu barbaade maalinni Oromoon kana ta'ee jenna Oromoon sadii tokko akaakayyuu kooti lama abbaa kooti sadaffaa nana akaakayyuun kooti akkatti cabanis akkatti reebamanis bareennaa sana naa aangoon irraa fudhatama akaakayyuu koo irraa fudhatame abbaan koo dhagna godhateeti akkuma ta'utti jaru wajjin nyaateetti toleetuma jedhe amma kootti hin tolle aan immoo karaa oon barbaade naftanyaa wajjin oon barbaade maal wajjin garaa guuttadheen bula meesin amma abbaa manaa qabdu abbaan keessan ijoollee jabaadhaa namni siniin jedhe jira namni akka kooti gurbaa na balleessita mana gaafan du'utti afaan qabadhu jedha malee kan isin rakkisaa jiru nuyi warra jaarsan isin hin gorsinu isin hin barsinu maal argitaniiti silaa cimtu rakkoo ofirraa qabdu iyyummaa ofirraa qabdu nuti isin karaa sitti nagarsiifne hamma nuti warri ansoolamee camira rafu warra kophee keewwachuu barre biyyittii kan rakkisaa jiru nuyi maal isinitti fakkaate maaliif rakkifna isinitti fakkaate aanoo gara fuulduraatti aangoon argadhu ijoolleen itti rakkattu aan ashkarummaa kootinoo quufeen bulaa maalinni kan jedhamu kana manatti waa tokko isinitti hima gurbaa tokkotu abbaan isaa michuu kooti innaa kaani afaan Oromootiin natti dubbata innaa nama biraati afaan Oromoon natti dubbata jedha gaafa kunitti sirbi tokko jira mucaa fuudhee meekootti sirba Oromoo tokko dhaqnaan jedheen maali jennaan oo kan sidaamaa ta'e malee dhaqu jedhe maali jennaan abbaan koo manatti nan galchuu ati gaafuma yeroo keetii malee naan jedha kanan sodaadhee jedhe amma hundumti keessanuu rakkoo kan ofirraa hin qabdaniire abbaan keessan mana keessatti ollaan keessan mana keessatti ati gurbaa ilma Oromooti Oromoon akkatti garboome akkana ta'e uffannaa Oromoo akkana maa rokkumoo akkana isiniin jedhee raaree ollaan isiniin jedhee raaree wasiilli isiniin jedhee raaree otoo isiniin jedhee ammasin afiroo faranjiiti hariitu hin beektan kan Oromoo waan fakkaate isinitti himne waa tokkoon isiniin jedha garbummaa ta'aate dugdatti baataa jirra inde amma isaan gorra jiru komanna maalaa godhan jarri cabanii dhufanii fudhatanii tolumaan mi'aa kennuudha boonyaa dargaggeessi rafa jaarsin soba dargaggeessi rafa amma gurgurooftaniiru amma qophooftaniiru sin barataadha man barnootatti yaada wal jijjiirtanii beektu seenaa Oromoo kaaftanii beektu gurbaa jabaadha waliin jettanii beektu rakkoo ofirraa qabdu hin jenne amma kanan isiniin jechuu barbaade gabaabumatti nama eegnaa nama eegutu dubbii balleesse biitti keessanii obbo Mararaan amma utoo bilisummaan dhufte jireenya amma jiru kana caala jiraataa uumam kanarra waan jiraatu hin qabu garuu dargaggummaa isaatii nan beekaa ijoollummaa isaatii qabee kan dhama'u rakkoon keenya dhalataa dhuftutti hin darbiniidha amma isin kan kanuma anis jaarsaa dhiyoonni koo yeroo ammaa kana mana daadhii birillee afaan hin cabne barbaada yoo na tasallafanii jiru Oromoonni sobboonadha jedhan achi ta'anii mugu achi taa'ee daadhii koo lama kaa godhee bashannana galuu hin dadhabne wanti natti dhagahamu jira nama heegduu nama eegnaa namnumti dhufee waasinii godhu hin jiru oosin ta'e malee kaa wal qabadhaa garaa qulqulluu walitti wal faana deemaa yookaan
akkuma kooti fi akka abbaa kootiitti garbummaa sukkuummataa jiraattu. Waa lama filadhaa. Garbummaa sukkuummataa jiraachuu hin dandeessu. Hojii gaazexummaatiin biyya kana keessa naanna'eera. Amma waa'ee tiyaatirii akka naanna'aa sooressa manzimannaa qottuu bachoo wayya qabeenyaan garaa guuttachuudhaan. Isaan sun garuu meentaaliin isaanii kan bachoo san harka kudhan caala. Oromoon hin beelofne hin rakkanne akka fardaa ofitti dheedee bula. Kana kan ajjeese. Yoo akkasumatti garbummaa jala garaa guuttannee bulla jettani go ahead. Lakki asumarra raawwatu jettani waadaa waliigalaa luka gamaa gamana dhaabbachuu kana isa jedhama dhiisati isas rakkatanii gootan. Isin dhiisaa kana waan beekne dhiisati nutu abbootiin oddoo afur dhaabbannaa miti. Oddoo shan dhaabbannaa miti. Kanaafuu yaa dargaggootaa ani kanan isiniin jedhu nama neeginaa omtuu wantu isinii godhu hin jiru. Garbummaa abbaa sadii abbaa afuritti hin darbu narratti hin darbu jedha. Of geeddaraa. Uffata keessan geeddaraa. Dubbii keessan geeddaraa. Waan tokko naa adda bilisummaa jiru dargaggeessi wal kaksiise. Amma gaafa bilisummaan dhuftutti hin fuunu neeruu jedhan guyyaa tokko. Naan yaala akka yaa jiranaa hin gaabbitu booda keessa jettuun jedhe. Warra gaaf sana jedhetu afaan Oromoo ta'anii hawwisoo warra Faranjii warra Sidaamaa innaa wal fuudhuun arge. Kanan ta'in intala Oromoo ta'e gurbaa Oromoo ta'e garbummaan abbootii keenya irratti haa raawwatu jedha. Ani waan biraatii miti. Nama hin komatinaa. Amma otoo nanum taangoo argadhee waanum jedhu kun hojjetuun hojjeta. Tolaan dabalaan isaatu maal jennaa tokko isin loltuudhaa kaambitti deebina jettanii jedhee namni tokko gaafate. Moonyuu sukkaara maraas lamdoo maanni lakkaa'ala moonyuu jedhe. Maaluma haa ta'u jettu. Isinoo faranjii of gochuudhaaf yeroo filattanii tol kophee san mana bal'atu uffatanii ganda faana kaattu. Akkasuttoo kaannaa karaa kam maan tuffatamne maaliif maal hin taane. Ani waan biraan jedhu of gurgurmeessaa tokko ta'a aadaa keessan guddisaa afaan keessan guddisaa of ta'uudhaa ka'a. Of ta'uudhaa ka'a. Mootummaan kun mee harka tokko waan xinnoo kenneera. Oromoon waanuma argate sanarratti hojjeteera ijoollee. Hin hojjenne. Ebela soolee, ebela choolee kanarratti yeroo keenya finde akka kanan taane yaa dargaggeessaa ergaan isinii dabarsu. Of ta'e tokko, of ta'e tokko, of ta'e tokko. Nama neegin anatu kana godha jedhi. Anatu kana godha jedhi. Gaaf sana hunduma ta'a. Asumaan gaafii gabaabaa tokko nan gaafadhu Dr. Mararaa barana ilma obboleessa kiyyaa tokko du'ee taniin biyya bu'ee ennaa kan nam dhufee na dubbisaa ilmaan obbolaa kootii kan qe'ee abbaa kootii keessa jiranii afur arfanuu na dheensaniiti na bira buluu dhiisanii nama du'e jedhanii deeman dhuguma nama du'inse lakkaa ittiin minaa seeraan gayinaa jedhanii itti manii na sodaataniitiin gandi biraa horii naa fe'ee taniin galee dhugaan isin itti himaa ilmaan obbolaa kootiin argine tokkotu keessaa cimaadha dhufee maali jennaanii namni isin hin dubbisinii Fayyisaa Dasaa kan jedhame maqaa aadaatiin qabatee saba kana keessa deemee akkas gochaa jira hin dubbisanaa jedhanii jedhan. Ana aadaa hojjedhame duraanan hojjedhee maal ennaa jedhamu kan amma aadaa maal jedhamu tokko ijoollee 10 fe'ee noonnoo dhaqeen na deebisanii shanan dhaqeen na deebisanii geedoo dhaqeen na deebisanii gincii dhaqeen na deebisanii sitti nagarsi nuti yeroo hin qabnu jedhanii galma na dhoowwatanii deebisan. Maal ennaan jedhu paartii akkanaa dhaabbatee paartiin kun kan keetii isitu akkana uummata Oromoo apparhaandii dammaqsuu deemtaa jedhan. Paartiin Oromoo paartii gandaa wajjin kan dorgomu miti. Paartiin Oromoo gaafa Oromoon bilisoome wal jidduutti birmajii horata michillee duuroo 5 paartiin kun. Shanan kanatti waggaa 8 aangoo irraa fudhatee inni aangoo barrisaa ga'e of keessaa nama fileeti aangoo irra ba'a. Forever gadaan Oromoo paartii jamanaa isa sobaa isa hataa isa ajjeesaa wajjin wal fudhatee deemuu hin danda'u. Ani kana keessaan qabu Oromoon gaafa yeroon isaa ga'e dargaggeessi itti deebi'aa jedheen biraa deebi'e. Ammas seenaa keessan aadaa keessan deebisuudha mirga keessan deebisuudha ka'aa hidhadhaa amma qawween miti kan mirguuf yaagamu harkaani jedhan
harka baafachuudha namicha diritoo jala bullukkoo moofaa jala of dhoksu in eeginaa. Garbummaan yoo dheerate isinitti bada. Ani inni nyaadhes numa nagaa obbo Mararaan inni nyaates numa gaa. Garbummaan yoo isin dheerate isintu rakkata. Garbummaa keessa ba'uudha of cimsaa kanumaan isinitti muu jedhee ammanaa mana barnootaa keessannaan deemu ijoolleen gaafii na gaafatu himuu hin dandeenye. Har'a immoo walitti bu'uun wanna dhufeef Waaqan galateeffadhaa ammanumaan ergaa isinii dabarsaa. Gaaf tokko mana kana keessatti tiyaatiriin kolluluuksaan gaaf tokko akkan isin agarsiisu abdiin qabaa kanarratti ittiin wal gargaarus ta'e waan tokkos ta'uudha gaaf tokko isin waamaa cimina keessanii kan duwwaa otoo hin ta'inii ulfaadha kanuma isinitti jedheetaniini as gubbaarratti boodan yeroo argadhu obbo Mararaa gaafadhaa kanumaan isinitti jedheetaniini taa'a mee yeroo tokkicha harka ofii rukutaa. Mee yeroo tokkicha obbo Mararaa harka rukutaa. Galatoomaa ani kanan jedhu siyaasa ebeluu duukaa deemi jechuu koo otoo hin taane of cimsi of kaasi eenyutu na kaasa eenyutu galme nagaa kan jettan ofiin filattanii ka'uu qabdu. Mootummaan jiru kanallee feetanii of filattan bayeessa ta'a. Yoo filattan isinii ta'ee. Garuu sodaatanii duubatti nafinaati saba keessanii sabboleessa keessan gargar hidhamee jiru sana akkatti bira geessanii hidhaa keessaa baaftanitti yaada galatoomaa ta'a ulfaadhaa galatoomaa ta'a.